Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa baatilee 11 darbaniif mana keessatti ittifamanii akka turan taasifamuun seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamotii mootummaa dhimmisaa laallatuufis xalayaa barreesseera. Kan Tsahaay Daamxoo jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaan waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jedhanitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan hin galmaa'in humnoota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisnee turree jechuudha. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraandhala 25 bara 2014 Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Ejensii Tajaajila Nageenyaa Biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuduree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuduree daangessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru. Deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'ee immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaada. Kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'ee immoo dhaabbilee dhimmisaa laallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa jechuudha. Xalayaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Sibuu Sireef Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaan ajjeefamaa jirraa jedhu mootummaanis gamasaan deebii kenneera. Naakoor Malkaa gabaasa nuuf ergee ture kunoo. Godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii obbo Massalee Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka obbo Massaleen jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxee loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan. Hidhattootni Oonag Shanee jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka Carii jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban. Yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan.
Sababa kanarraan kan keessa isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessatti illee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne. Namni kun dhimma kanarratti aangawoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeesanii jiru. Akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee Bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa nu biratti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa bu'ee achumatti haftee aayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaaniin Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniiti jaaniiti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra. Namoota ganda Harar Jaarsoo jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan. Akkasumatti kun kakkadhateetuma akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wanti taaneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan bakka daa'imnillee ammallee yaalaa baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre gaa. Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu Inispeektar Waltajjii Namoomsaa akkas jedhanii jiru. Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii fuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'ee jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti hin deemame gara sibiranaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha. Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan. Dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota koominikeeshinii fi Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne hin milkoofne. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu. Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoon isaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii miti. Kaayyoon isaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa waldhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaatti ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha. Finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a. Garuu kana ho'isanii walitti bu'iinsa sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhame Oromoon akka saboota kaan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu. Keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaaliyyii gamaa gamasiitu wal sooraa jira malee buqqaatiin jiru dhugaadha. Tarkaanfii fudhatu tarkaanfii gaafa irratti fudhatan sabummaa keenya nurratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfiin qabatamaan irratti fudhatame kan buqqaanii ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraatti hordofee akka qe'ee jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasatti malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaaraa irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti. Deetaan ministeeraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti ceena.